بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد نجفتوتا في هردفتوتا أورمو مسلم ميديا نجينا كنا كان إسلام ما بقي قرزني حقو إن شاء الله سكنتا كنا كفتاو كتعرف فادا ويقال لي جرام شيء كنا شيخ محمد وادو غرتينو أسنو أرجمني جراني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إلى روضة الإيمان سن الجنة يا شير قرادا شير في الله شير لين رحمتنا دا أيلا شو أقولني تفضلوا سن الجنة يا ما شاء الله أستاذ قافي هدوتون نبرة تجرا أبوليس كينا تكوان جدوم nam tokko horii baankaa yoo kaate horiin sun yookaan tarfaa yoo dhaluu saasan ammoo ani makaayee dhaleera jedhanii yoo na himan horii hankee gaafa yoo miliyoona tokko kaayee gaafa baasu miliyoona tokko foyi horiin kun eegas akka dhalata beeke horii kana eenyu kenna nisilaa garteetinu horiin kun akka dhalaa beeke riba jedhee dhiise horii kana ammoo eenyu kenna ammoo horii kana maallaqee dalagee fide eenyu kenna booda horii kana akkam ta'a kajadu gaafate bulees kenna. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dura horii kana Rabbi subhanahu wa ta'ala waan isarraa halaal ta'u fi waan isarraa haraam ta'u Rabbiin nu dubbate jechuudha. Horii gartee Rabbiin azza wa jalla qabeenya ilma namaa kana osuma inni wal horu horii gartee biroo kanama biroo haqa biroo keessa kaaya sun maal jennaan zaka. Waajiba miskiinaatu keessa dhufa jechuudha. Yeroo inni waajiba miskiinaa ga'e miskiinaa kennu. Akkasuma horii kana yoo kuusaa takka barbaadan yookaan tirfeessuu heddummeessuu yeroo barbaadan jechuudha. Bifti ittiin heddummeessan bifa daldalaa yoo ta'es bifa qotanii gartee qonnaan gartee heddummeessuudhaa ta'us bifa daldalaa ta'us bifa hedduu haa ta'u bifa adda addaatiin jechuudha. Namni horii kuufachuu heddummeeffachuu barbaada. Heddummeeffachuu kana keessattis Rabbiin karaa ittiin heddummeeffannaa halaal godhee jira, karaa ittiin heddummeeffannaa haraam godhetti jira. daldala fakkeenyaaf gartee Rabbi subhanahu wa ta'ala waa'ee daldala yeroo dubbatu jechuudha. Daldala akka inni barakaa qabu dubbate, sadaqaa akka isiin barakaa qabdu dubbate, ribaan ammoo akka inni kasaaraa qabu dubbate. Waan nu ajaje Rabbi wadharuu maa baqiya min arriba kanatti nu ajaje jechuudha. Dhalarraa waan gartee dur achi jiru kasilaa fudhachuudhaa fi harka itti tolfatan san yookaan ilka itti qaratan san achumatti dhiisaa hin fudhatinaa jedhuuba irraa nu dhorge jechuudha. Wadharuu maa baqiya min arriba gaafa gartee ayata ribaan haraamiidha Rabbiin buuse ayata kana keessatti wadharuu dhiisaa jeen duuba ilmi namaa fudhachuu fedha ni jaalata khiisha nama seenuun gartee hedduu nama gammachiisa gamalayni guddaan kuni Rabbiin osuma namni jaalatu wadharuu ima dhiisaa jee duuba hin fudhatinaa jee kanaafuu waan obboleessa keenyaa dhaamnu fudhachuu hin qabdu dhiisuudha qabdaa jennaan warri akka fedhaa kunu. Taanse yoo miskiinaa kenne hoo fuudhee horii san warra garteetiin waan qabne yoo kenne hoo. Ilaalcha tokko jira yookaan fatwaa takka jira jechuudha. Fuudhanii karaan ijaaruu warra jedhu jira. Fuudhanii miskiinaa kennu warra jedhu jira. Fuudhanii gartee yeroo miskiinaa kennan kana miskiinni kun miskiina gartee miskiina haraam nyaachisa sharaan hin jenne. Wanni siif haraamii isaaf halaal hin taatu. Kuni gartee shari'aa islaamaatti yoo laalle fatwaan akkasii sirriidhaa miti jenna. Akkasuma fuudhanii karaan ijaaruu hogguu jedhamu. Namni yeroo karaa ijaaru kana awwalan gartee dinagdee ofii tana yeroo waan takka yani namni kun waan dalagu hunda keessatti israafa dalaguun qabu jechuudha. Waan sawaba qabu dalaguu qaba jechuudha. Waan isaaf khayrii qabu dalaguu qaba jechuudha. Waan khayrii qabu horii halaaliitiin dalaguu qaba moo horii haraamiitiin dalaguu qaba. Jeddoo ka ulgaafa nu taate horii halaaliitiin dalaguutu isaa khayri. Horii haraamiitiin waan takka gartee tola akka nama tola oolutti waa dalaguun sun isaaf macaasiyaadha jenna. Kanaafuu haala sanitti illee itti fayyadamuun hin ta'uu jenna. Kanaafuu achuma dhiisee biraa deemuu qaba jechuudha. Dhiisee warrumaa dhiisee biraa deemuu qaba akka godhanaa godhani. Yoo dhiifneef gartee islaamaan tumanii fa'a jaaga namni gariin gartee bika kanatti ribaa kana hedduu irraa gaafatanii yoo dhiifneef islaamaan tumanii wanni isaan islaamaan tuman ta'e qofaa miti. Waa hedduu qaba jarri waan islaamaan tuman. Ati yoo gartee biraa fuutellee saniif isaan islaama tumuun dhiisanii biliyoona hedduu qaban waan biliyoona olii qaban. Kanaafuu gartee ati waan Rabbiin si dhoorge ofirraa dhiisuudha. Rabbiitu subhaanahu wa ta'ala khalqi isaa walirraa dhoorga. Mallayni ka ribaadhaa sun atachi fudhatteef jecha ummanni akka ummatan tumne akka islaaman tumne godhuu hin danda'u jenna. Barakumullahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Telefoona kana qabanna. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dah, kita kau tentang kawasan. Ayye.
Gafat sedangkan kalletti man gaafii hangi gara sheekar yeeffadhu. Hayyaye azana yeroo azanani yani jalaa deebituun ajrii qabaa jedhan yoo azanani irraa ba'an yoo duubaan jalaa deebisu isa waliin akkanni azanee jalaa qabu baadhee irraa ani kan yoo jalaa deebisu yoo meeqa. Eeganni azana geesse jechuudha gaafiin kan kee. Dhageeffadha asumaan asmara dhageeffadha. Bismillah. Barakallahu fiik obboleetteenya. Eeganni azana geesse waan geesse waraabessa dabre sareen dute jette uummanni keenya akkas jedhanii waan dabre duuba gartee sareen dutuun faayidaan qabu jechuudha. Akkasuma waan kute jechuudha. Eegimamtichi salaata irraa bahee booda imaamatti hidhadha salaata jechuun hin ta'u fakkeenyaaf. Eegimamtichi salaachisee irraa bahee booda an dhaqeetiin itti hidhadha salaatuma dabre sanitti hidhadha jechuun hin ta'u. Waa hakaza akkasumatti eega gartee mu'azzintichi azaanee bira dabre ofirraa salaatee yookaan dabru yookaan gara fedhe haa deemu eeganni azaanee geesse booda jala deemnee azaan isaa san akka inni jedha jenna jechuun suni sirriidha miti jenna. Yoo dhaqqabattee yeroo inni azaanu akka inni jedhu san jette gaafsan saah jenna. Yoo dhaqqabattinis rakkoon hin jiru. Walumaa galatti gartee ijaabaa godhu yookaan jala deemanii akka mu'azzintichi jedhe jechuun suni waajibaa miti sunnaadha. Sunnaadha yoo jette yoo dalagatte sunnaa gartee sawaba argatta yookaan illee azaabni sirra hin jiru akkasi barakallahu fiik. Galatoomii waan gaafatteef jecha gaafirraan qaanfatin sin jenna hin sodaatin jenna marhaban biiki jenna. Jazakallah saazikina rabbi umri nafsi sallallahu alaihi wasallam tanan qaba galatooma. Shukran. Ammas obboleessi keenya tokko waan jedhu firri tokko yookaan maatiin tokko yoo bakka tokkotti awwaalaman ruuhiin jaraa bakka sanitti wal simatti jechuun sun shari'aa islaamaa keessatti akkamii maatiin tokko bakka tokko yoo awwaalaman aanaan tokko achi qabee keessatti ruuhiin isaanii tun waliin bohaartii jechuun sun hadiisni akkamii jedha. Bismillahir rahmanir rahim. Ruuhiin namaa gartee bakka takkatti yeroo awwaala waliin bohaartii waan jedhamu kana ani hin agarre yoo jiraate ni laalla waan akkasii ammoo hin dhageenye hin agarre illeedha. Ruuhiin namaa waliin bohaartii waan jedhamu kana jechuudha. Aanaa yeroo bakka takkatti awwaala wajjii bohaaran waan jedhamu kana hin agarre hin dhageenye illee laaluu dandeenya yoo jiraate yoo hundee qabaatu taate irra ga'uu dandeenya inshallah. Barakumullahu fiikum. Ammas gaafii taanuu nam tokko obboleessi irraa yoo du'e hiriyaa fi aanaan isaa yoo sabbarsiisuuf isa bira dhaqanii warra kanneen keessummeesse inni keessummeessuu fi warri keessummaa sun maasita qabanii bakka musiibaa sanitti jechuun nyaatanii yoo dhugan jechuudha obboleessa irraa du'e. Bismillahir rahmanir rahim. Bakka kanatti namoonni keenya hedduu daguu keessa jiranii yeroo namni tokko du'u bikki tun aslan waa hedduuf keessa qabdi. Namni tokko abbaan gandaa tokko yeroo du'e gaafa inni du'e sanirraa teessootu ganda sanii godhama. Teessootu keessa naannawa garii jechuudha. Akka ji'a ta'antu jira sharaa dhaabanii jechuudha. Namoonni adda addaa ni dhufanii ni bulanii abbaa takka bule abbaa lama bule abbaa sadi bule abbaa torbaan bule abbaa dhaqee deebi'e. Warroonni kun hundi baajeta warra sanirraa baasan jechuudha. Namni tokko tokko ka ofiis qabatee dhufunuma jira. Garuu irra guddaa warra sanirraa baajeta baasan. Warra sanirraa raashina isaanii nyaatan jechuudha. Waan gartee shaayii isaanii dhuganii nyaata isaanii nyaatanii ganda isaanii bulanii wacii yookaan baasii haga tokko irrumaa baasan jechuudha. Wani kun ammoo akka shari'aa islaamatti hin jiru. Kunna nara al-ijtimaa'a ila ahli al-mayyiti wa sani'at at-ta'aami min an-niyaaha akkana jedhan ummanni sahaabota nyaata dalagatanii ganda namni irraa du'e san nyaata dalagatanii taa'u ammallee walitti qabamanii teessoo tolfatanii taa'u san dilii namni tokko yoo du'e faarsanii irratti booyan qabu qaba jenneeti yaannaa jedhan. Nama gartee du'e tokko faarsanii booyuun hin ta'u. Imimmaan rahmata ammoo dhangalaasuun ni danda'ama. Ammoo gartee faarsanii yaa gaara koo yaa ka guyyaa akkasii yaa jayina akkasii yaa maaliyyoo jedhanii faarsuun hin ta'u. Dilii namni nama du'e faarse qaba jenneeti akkasii yaanna jiran ijmaacu min as-sahaabaa waliigaltee sahabarraa ta'e jechuudha. Kanaafuu shari'a islaamaa keessatti wanni sun hin jiru. Abbaan Bakrii du'e, nabiin keenya du'e, Umar du'e, Usmaan du'e, sharaa dhaabanii ta'aziyaa gartee namni godhe hin jiru jechuudha. Wanni jira shari'a islaamaa keessatti ayyuhallazina amanu isbiru wa saabiru wal sabbarsiisu wanni jiru jechuudha. Isbir wal sabbarsiisu ni jira. Ammoo gartee achitti sharaa dhaabbatanii nyaata tolfatanii achitti taa'uun tajdiidu lil huzni imaamu shawkaanii fakkana jedha yaada haaraa godhuu jedhama jaa yaada gartee nama du'e kanatti
akka yaanni irraansiine jechuu maaliif jennaan namni kun yeroo taa'u kana waytu dubbataa yeroo dubbatu Allah rabbi rahmataa godhuuf nama jedhe xiqqoo ture wanni kun nafticha kana gartee mataa isaa nyaataadhaa deema jechuu yoo namni dhufee nama gartee irraa awwaalanii dhufanii gartee isbiri jedhanii biraa kadabran taate innilleen namni biran jiru achi laalee as laalee hujii isaatiif deema jechuu hanga tokko gartee shari'aan islaamaa bu'aarsuu ayyama gootee jirti isna'u li aali ja'farin ta'aama warra ja'fariitiif nyaata dalagaadha je rasuul alayhi salaatu wassalaam maaliif jennaan fa innahu qad ataahum ma yashghuluhum aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam waan isaan shaagalutu itti dhufe maaliif jennaan ja'fartu jechuu ganti isaa gartee shaagalamanii jiranii nyaata dalagaafi jedhe wanni namarra jiru warri ollaa warri yookaan aanaadha hangi gartee gandatti dhiyaatu warroota namni irraa du'e kalaalaan du'a itti dhagayamtu san warra sanii nyaata dalagu jechuudha hangam takka dalaganiif yeroo jedhan ulamaan irraa haasa'anii yoomuu walaylaa jedhan maaliif jennaan halkan tokkoo fi guyyaan tokko gayaadha jedhan maaliif jennaan xabi'aa ilma namaatitti annaasu laa yasbiru nyaatarraa namni obsuu hin danda'u guyyaa tokkoof halkan tokko ol sanii ol namni nyaatarraa obsuu hin danda'u jedhan osoo dhorgatanii iyyuu gartee kottee afranii lafarra deemee haatatee bikka argatee fudhatee nyaata malee maaliif jennaan ilmi namaa kun oguu qoonqoon itti jabaatte waan hin taane hin qabu gara warra saharaa keessa deemu lafa gartee raaree tana bakka keessa ummanni keenya ka deemu kana fakkeenyaaf gara masrii yeroo deeman suudaan irra jechuudha akkasuma gara gartee liibiyaa kana yeroo deeman fincaan ofii dhuga namni jaalatee fincaan dhugaa waan sila foolee isaatu funyaan irraa qabatan gara gaddabarsa jechuudha sanbira dabree hoo namni tafa gartee dubartii kana tafa isii irraa kutatee nyaata hangas dirasii ilmi namaa garaan isa keessa jechuudha kanaafuu guyyaa tokko halkan tokko yoo dalaganiif nyaata waan achi ammoo waan achi dhiisanii biraa deemuu danda'an jedhanii isaanu uf tajaajila waan ta'eef bika kanatti miidhaa hedduutu argama gaaf tokko namni tokko abbaan isaa irraa du'eetiin gaafadhe akkaataa ta'aziyaatirraa waan naan je'e horii 7 qallee naan je'e gaafa abboon du'e horii 7 jechuun mooraa takka jechuudha waan laafaa miti akkami duuba sitti dhagaamee jennaan hedduu na qoccee jedhe horiin sun hedduu na qoccee jedhe mooraa guutuu gartee oguu gad oofanii qalanii fixammee nama kana musiibaa biroo laale musiibaa irraa qabbaneessinatti musiibaa biroo itti fidan jechuudha hedduu na qoccee jedhe maanaan kana hedduu natti dhagaamee akkaan na rakkisee jechuudha horiin gartee narraa fudhatan sun halo hin dhaga'ama Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتوى رجلتني مي؟ ايه. قافي تكان كبستاد. هيه. قافي انتياس نتجرات تدا سودر مقالة سودر بيا نخيط جرات نحيطة. عربا خانا بيرا جزيني فدلينو جزين ان farmi nufatan gisiyan tanya kan Ethiopia ti gide kan nugafatan mata Ethiopia kan itu peran warra kategori amara kan jiro segal mau jetu tanah biye tanya gisiyan tema le kunuja Somale ni man aye akasitti ekrati rakone ka wa hajibu kana ustad biya tena dimne biya Ibrahim ne kana fi masata qabna shari'an mannun jettechu waan Somaalee mattaniif Itoophiyaa diddanii Itoophiyaa jettan rakkoo isin ragaya Itoophiyaa kana ustaada faamuun beeytanii biitti Itoophiyaan guutuutti musliimaa miti warreen akka Amaaraa jira Kiristaanaa jira warreen sagagaalummaa sitti hojjetan jechuudha kanaaf biyya teenya tana hedduun fadhe allee wajjoolleen guddaan dhalabaan dhuftellee waan nama ajjeesaniif kanaaf isaan hedduu biyya teenya tana waan ifeeneefi Oke, siya te samali sini nunjanin gua atau Somali ini siya te. Ini man. Nah iya. Gafi berani kapita. Gafi bira malle. Kana yo gafi bira kapat. Gafi bira kapat kana siya. Nadagefa kana siya jala debisani. Itti fuftae kana siya jala siya debisani iya. Barakallahu fiki obboleetteenya waan sodaatan jala nu hunda rabbi abaaso jenna oromoo walumaa galattu sodaa keessa jirti tabiyyaatilleen tabiyyaalaatilleen biyya jiraatus soduma biyya baanu soduma sodaatana namni ganda ofii sodaate eessattillee sodaan jala naftu kanasumaaf nu dhaamsa nama hundaati jechuudha namni mana isatti kabalame eessattillee kaballaan jala hin naftu yoo mana kabajamte alattillee kabajamte jechuudha sa'a gartee abbaan
itti aggaame kabiroo ammoo aggaama san bira dabarsee dhawee gaafarraa cabsa jedhan suni sanuma dubbiini rabbiin waasattaru jennaa walumaa galattu waan ati dalayde kana namuun daddalage anummaa nu dalaguun kiyyanii mala maaliif jennaan ni rakkan gaafa biyya gartee Ijipti Masri jirru bishaan nurraa hiitan jettee Itoophiyaan akka malee gartee Itoophiyaa tanitti aadanii ijoollee keenya tumuu eegalan Masriin kun jechuudha ni tumanii akka jaaba kana tumanii bishaan nurraa hiitan jedhanii nama kana hiraarsanii waan ta'an dhabanii ummanni gartee jam'aanni keenya shabaabni maal himachuu eegale mina inaan taate warra eessaati yeroo jedhaniin kun Sudaan himataa kun Somaaliyaa himataa kuma jettu kana kun ammoo Eritiriyaa himataa kun Keeniyaa tana himataa gariin isaanii gartee wama jedhanillee wallaalanii Oromistaan warra jedhee fa'aa jira Oromistaan jechuun Oromistaan Paakistaan tuka achi jira Kirgistaan Maalikistaan waan jedhan kana biyya san guutuudha achuma maxxansanii Oromoo kana Oromistaan jedhan Oromistaan ahsan naas irra gaarii namaati jedhanii hin beekanillee akkanumatti jedhanii gariin nama ka Google keessa illee banee ilaalu ni jira Oromistaan tun eessa jirti jedhanii mushkilaa hedduu seenne jechuudha kana hunda lubbuu sodaadhaaf shari'aan islaamaa yeroo gartee lubbuu tee sodaatte jechuudha yeroon gartee shari'aati cabsuun hayyama sii ta'u idaa wasala ilaa haddi darbin aw qatlin jedhan ajjechaa yeroo sodaatte na ajjeesanii akkasuma gartee natumanii yeroo sodaatte jechuudha mala kana fayyadamtee jiraachuu ni dandeessa barakallahu fiik rabbi saalaa fisu jenna gaafii lammaffaa qobaatitti fuufe gaafii lammaffaa ammallee akkanuma nideenif dhumne jaarsa qabni jaanii kanuma jaarsa qabne faada'ee jaarsa qabna ilmaan qabnaa fi jenna kanarratti ustaaz diimaaltu nurra jira sammaaliif jettan isin rakkoon fakkeenya dhalaan arabaatun jaarsa saarraa yoo nama shakkiyaaf abbaan manaa yoo bajaate nuti keessa keenya rabbiin nu beeka qulqulluudha yaati fakkeenya yoo dhisi jaarsa haa qabaatu taate jaarsa isaanii irraa si shakkan yaade yookaan jenna yookaan ammoo fooq irraa isin darban yookaan fooq irraa isin darban yaa isaan ogguma nu gaafatanii nuti fakkeenyaaf namni tokko ihsan qabaa beektaa yoo hinaafte rakkinni isin irra fiddu maali yaanne isini kiraata keenya nu kannan ijaazaa buuneetuma warra keenyaaf ergine deebinee jechuun guyyaa lambii kana bullee jechuun amma jaarsa qabnaa jettan ihtiraamachuun kabajaa qabdammoo miidhaa biraatu isin ragaa jechuudha wanni isin ragamu maali yoo jaarsa qabne yoo hin qabne jettan maal yoo hin qabne jettan maal yoo hin qabne jechuun isaanuma fakkeenyaaf dhalaan takka jaarsarraa nama hinaaftees bakka nama shakkituu jira sanumaaf jecha jenna malee miidhaan ati haatiras nurra gahu waan jiru yoo miidhaan isinirraa hin jiraatiin inkijibinaa dhiisaa barakallahu fiik kama dhugaa san rabbi sinaa kennu jaarsa ka sobaa kan ta'in kama dhugaa san jenna barakallahu fiik jazakumullah wayyaak rabbiin jannata alfinaa kana marhaban dhiyaad tinu deebi'ata eeguudhaani sangaa horii torba qalanii torba guutuu qalee abbaan irraa sirra gahee waan itti gaditti qabdaan naqee akkam jennaan hedduun dhagahame jedhe dhugaadhamee horii torba jechuun isaan warra baadiyyaa biratti akka makiinaa torba jechuun akka warra magaalatti jechuudha makiinaa torba namni gurgurate mee akkam jedhee jiraata mee jiruu isaa fuulduraatiif sa'a tokkicha qadhaabee fiduudhaaf hangam isaa jamsiisa zabana hangam irraa fudhata jechuudha kana duuba gartee rabbi sodaatanii shari'aan hin beekan waan ta'eef ka dhufe hundaaf numa qalanii keessummaan dhufte jedhanii qalanii keessummaan dhufte jedhanii qalanii khalaas akkasi fixan jechuudha duuba gartee namtichi kun musiibaa biroo irraa haffalleessuuf akka nama dhufee fakkaatanii namticha kana musiibaa biraatu irra dabalan jechuudha qamadii isaa kumtaala gartee dhaabbatu gannaqanii daayisanii mutuq jalaa godhanii sangaa mooraa dhaabbatu akkasi qalanii kuni musiibaa guddoo macasiyaa guddoo ilmi namaa gartee ummanni keenya keessa jira waan kana gabaabsuu qaban ta'asiyaa kana balleeysuu qaban obsi waliin jedhanii walirraa nama awwaalanii obsi jedhanii wali biraa deebi'uun gayaadha bikka sanii ciqilfatanii ta'uun macasiyaa hedduu ta'utti jira kanaafuu namoonni keenya waan kanarraa hagaa babbatanii jenna بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أمسي فينا كم تبوه الجرا أمسي يبوليس كنا تكوان جلو انت الأبرا كيا تأبان كيا فأبان يسيتئو يوفون أمو رحمة مو رحمة مت يو أك رحمة جنة مو أبان كيا كيسيتئو رحمة مو فودون شارعان قرتين دوما ونكون أكمي وان كان ربي سبحانه وتعالى نبي محمد وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي ittoo feechuudha dubaran gartee abbeeraa keetii fuudhi jeen
nama abbeera gartee nama ta'u jechuudha. Obboleessuma abbaa keetii jechuudha. Obboleessa abbaa keetii mucayyoo gartee inni dhale yookaan ta'e inni argate jechuudha. Fuudhuu rabbiitu halaal sii godhe. Akka uummanni itti beeku ammoo abbootiin nu garaadha nu obboleeyyanii nutillee walumaa obboleeyyan ilmaan jaraatillee jedhanii waliin nyaatanii waliin dhuganii waliirra gangalatanii waliin taphatan. Ajnabii zaahiraati jechuudha. Sun haraami. Intala san fuudhuu danda'a akkasuma intala daadaa isaatis fuudhuu danda'a. Intala haboo isaa haboo jechuun obboleettii haati obboleettiin haadhaa ka deesseef jechuudha. Obboleettiin haadhaa deesseef durbittii san jechuudha fuudhuu danda'a. Dubbiin qabdu numa jaalle uummanni keenya dubbiin qabduun suni dubbiin numa jirti yoo ni keenya jiraatin dubbiin qabdu dhugaadha. Nikaan malitti ammoo dubbii hamtuu jira nikaan malitti jechuudha. Fuudhuun ni dandama akka shari'aatitti rabbiin gartee nabi Muhammadiin hayyama godheef jechuudha. Kanaafuu fuudhuu dandeessa sirratti ajnabiidha hojii taphatuu hin qabdu ni kaan malitti irraa fagaatuu qabda jechuudha. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أما سي بولتي انت نتكلم عن جتو إلما أرجن نجت ويت إلما أرجن خنا نو أنجي حقيقة باسون دندينه را قانون دنديه حقيقة قانون دندينه إيجا تبودا يرون سندبر بودا قافنو أنجت يو حقيقة بافني شريعة نو هيما أنجت جتوني وروتا قرتي أقوالي جتوني توكو نجرا قرو حديثني صحيح كانوا تتركنوا كانوا ترتل أبنو حديث ترباني تيجو حديث ترباني يجورا حديث قرتي ترباني كان رد أبنا قيان إني دلتي قيان تربة فدا قافا يجورا قافسا يعقوانو إراك ألما مقاسيتي مقاسو قافسا قرتي ندان داچين درت اللي مقا مقاسو ندان داني قياسا إيغاني قياس نتس مقاسو ندان داما قياسا إراك ألاني شريعان قرتي حديثني صحيحة كايتنو روفي كانوا ترباني كان جن باركم الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أبوليس كنا توكس وانجدو كيزيف جدي مكا أباك يا يوجيرات دي إبراهيم دي دليك أبا دورا مثلا فجرو سبتا هيراني جت رومون كيزين وفمافو من أولها إلى آخره ألف الرهان قايتي ميزان شريعتي يولا لن تبك أبا بيتشاكي سابولا تنيمتي ولما قالتو مشكلة كوبا قبدي مشكلة كوبا قبدي سنبابا كوبا داكا وفقه جتشو كيزي ولما قالتي نمني يويني سينو جندا جتشو ما قبضت فرنجي قرتيت وهمتي ديمون جندا بابا جتشو راتيجو لأنه هندي كجيبا وانت إيفي حتى كدوغا قبوليني بكا كيسا دبسو المقبا فكين يفتقيري نهيتي نتفايتي نخلاستي مالو بوجلوس سنبرت يوسن دوغات إلي سنبرت وانبرا تطولفتي تدبليتما والكيسا لاقاتيتما أوفتا يجو كان وانت إيف kijibni na hin qulqullaa'u kijibarraa qulqullaa'u hin danda'an walumaa galatti inni dhaani deemuu ni danda'ama jedhee yoo silaa gaafate irra gaarii ta'a gaafin isaa jechuudha. Baaba kana ammoo yoo itti kabannu taate walumaa galatti namni tokko kijibuun yeroo kan barbaachise jennaan idha wasala ila haddi darbin aw qatlin jecha duraan jenne san namni ajjechaa sodaate yookaan gartee tumaa yoo sodaate jechuudha. Waa lameen kana yoo sodaate lubbuu isaa baasuudhaaf kijiba san ni danda'a jechuudha. Yoo ammoo gartee ajjechaa fi tumaa san hin sodaatin kijibni isan barbaachisu jenna. Akkasii barakallahu fiikum. Hello. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Amma sobbolee seena tokko waan jedhu biyyoota alaa yookaan biyyoota faranjii tana keessatti dukka garitti foon garagaraatu jiraadha. Foon garagaraa jiru kana gariin ka halaala jedhamee irra qoramu barreeffamu jira gariin gartee ka irratti hin barreeffamu baha garii irratti kan barreeffamne jiraadha maqaan duubarraa halaalaha. Kanaaf foon kana wayita bitanne kana wayituma gartee bitanne nyaatuuf deemnu yookaan tolchuuf deemnu kana bismillah yoo jennee fayyadamne maal qaba? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dura wanni garan nyaatan kuni hedduu yaachisaadha. Maaliif jennaan du'aa'iinis hatta namarraa hin qeebalamtu jechuudha. Nama gartee foon isaa yookaan qaamni isaa waan haraamiitiin biqile jechuudha. Du'aa'iin irraa hin qeebalamtu. Kanaaf jecha du'aa'iinu eegan qeebalamne dubbiin dubbii jabdu jechuudha. Wamaxamu haraamun wamashrabu haraamun uqsiya bil haraam fa'annahu istajabu lahu bima'anaa laa istajabu lahu hin awwatamu jechuudha. Nama haraam nyaatu kagartee qaamni isaa waan haraamiitiin biqile du'aa'iin irraa hin qeebalamtu waan jedheef nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam kanaafuu garaa ofii qulqulleessuudha qaba. Dura gorraasaa tamtu halaal ta'a jennaan gorraasaan lama halaal taatu. Gorraasaa
muslimtichi gartee gorra'ee fi gorraasaa ahlul kitaab warraasa ahlul kitaab san arrantanan keessatti ahlul kitaab kun kamilaata warra kami jechuunis hedduu nama dhidhibee jira addaan wallaalee jira namni kamtu alii kitaabaati kamtu warra taabotaatiinis wal keessa laaqamee jira kanuma walittuu zaman ammaa kana ulamaa'ii waan jedhan ahlul kitaab harka isaanii nyaachuun hin barbaachisu jedhan yeroo ammaa kanatti maaliif jennaan zamanni kun zamana kufrii moote akka malee gartee amri isii mul'ifatutti jirtu waan ta'ee jiruuf jecha zamana diinii islaamaati namni wal hoogganee durataan islaamaa jiraate ummata diinii irratti gartee haddiidhaan adabaan naamusa godhee irratti jiraachisuun hin danda'amne kana keessatti zamana akkanaa kana keessatti yoo waan kaafirri qale kana ka nyaatan taate nama hedduu waan kaafirri dalagetti oofuutu as jalaa dhufe jechuudha farshoo obaasu sababa saniin jechuudha wamaan qabu jedheetti seenetti farshoo isaanii achumaan biiraa isaanii achumaan gafudhachuuf atu malee jechuudha balbala gartee sharriidhaa banuu ta'a jechuudha fatxu baabu sharriita baaba sharrii banuu ta'a jechuudha baaba sharrii cufuun barbaachisaa waan ta'eef li'annahu amma yeroo ammaa kana keessatti haddii irra dhaabuun hin danda'amu nama farshoo dhuge jechuudha adabuun hin danda'amu ammoo gartee foonii fi farshoonis ol bira teesse amma yeroo ammaa kana keessatti foonii farshoon foon nyaateeti biiraa irra dhugaa farshoo isaa qixximti godha jechuudha kanaafuu maa'idaa yookaan masoobii farshoodhaa irra taa'uun haraam shari'a islaamaa keessatti kanaaf yeroo ammaa keessatti hin ta'u jedhanii mafsadaa isaattu waan inni balleessitu irra hamaadha waan inni tolchurra jedhanii kanaafuu irraa dhaabbatu barbaachisaadha jennaa waan ahliin kitaabaa qaleessaniihu. Baarakumullahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ammas obboleessi keenya tokko waan jedhu karabatii suufa wajjin godhatan kana jedhee kana sheekoleen garii hin dhoowwitii maal inni maal rakkoon qabaa karabatii godhatanii jedha annaa suufa waliin godhatan. Karabatiin yookaan gartee haanni mormaa asli gaafa wala dura dhufu inni kun sibiila ta'ee dhufe jedhanii sibiila waan gartee harkaan ta'in jechuudha sibiila ta'ee dhufe akkamiin dhufe yennaan masqala ta'ee dhufe. Haalli warri gaaf dura itti eegalee masqala godhataniiti haala kanaan morma isaaniitti hidhataa turanii gabbaramaa isaaniiti jechuudha. Mallattoo gabbartii mul'ifataadha akkasitti gartee dhufanii boodarra ammoo zabanni akka isaaniitti shaashaalee jedhanii zamana laash godhanii taxawure fuuldura deeme jedhaniiti carqa jirjiran jechuudha. Carqa jirjiraniiti waan kana akkasumatti itti fufan carqi kun deemee kiristaana bira dabree musliimallee qabate jechuudha. Deemee aadaa nama suufa uffatee ta'e aadaa nama suufa uffatee ta'e jechuudha. Amma madawwara uffatee madawwara irraan uffatu hin uffatan waan biraa uffatanii irraan hin uffatan yoo ammoo suufa uffatan ammoo irraan uffatan jechuudha. Akkasitti sunnaa tana lafa kaan jechuudha. Kanaafuu asliin eegalamtii isaa masqala waan ta'ee jiruuf jecha waan sana oofanii oofanii carqa deebisanii nutti jirjiranii nama hunda ittiin galaafatan jechuudha. Kanaafuu namoonni muslimtoota waan kana karabati waan jedhamu guyyaa du'a cidha isaa guyyaa cidha ebaluu guyyaa maalii guyyaa hoofisa yookaan deemu ofirraa dhiisutu barbaachisaa jenna. Mee maaliidhaaf amma hoofisa tokko tokkotti dirqama nama godhanna fakkaata. Askuula gariillee dirqama godhan wannummaan dirqama godhan wanni kun hofoo jalaan ol uffatanii miti takka jaaketa gubbaan akkaayatanii miti hoofiyyaa gubbaan uffatanii wannoo namarraa dhorgitu miti waan kana morman rakkifatan mallattoo hojiidhaa yookaan maqaan irra barreeffamee jiru miti. Wama kanaafuu wasdu jira waatu jiraata jedhan sanii wama keessa jiraan beekamtuu taate jennaan dirqama namatti gooti gandi gariin hoofisni gariin jechuudha mushkilaadha tuuf. Lafa nama askuula mootummaa akkas ijoolleen. Kanaafuu ijoolleen gartee askuula mootummaa akkasitti malee barachuu hin dandeenye siistama ofii dhawachuu qabdi jechuudha. Yoo isaan godhattee namni adiyaan. Yookaan qonnaa isaa balleessitee karoora isaa balleessitee akkasitti deemu. Baarakumullahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ammas nam tokko waan jedhu abbaan yookaan haati ilmee isaa yookaan mucaa isaa gurra yoo irraa mure abbaa yookaan haadha gurra irraa murte sana irraa qissaan kafalama gurra irraa murama mucaa saniif jecha. Bismillahir rahmanir rahim duniyaa keessatti ilma yeroo gartee ilmi abbaa yeroo ilma adabe jechuudha yookaan ajjeesee lubbuma ajjeesee jechuudha duniyaa keessatti qissaa irraan kafalan akhiratti rabbi subhanahu wa ta'ala qissaa irraa kafala duniyaa keessatti ammoo irraa hin kafalan jechuudha. Waan ajaa'ibaati kabaja ajaa'ibaa hatta osoo abbaan ilma miidhalleedha kabaja ajaa'ibaa shari'aan gooteef abbummaa saniif jechuudha abbummaa saniif hatta osoo inni ajjeese addunyatti qissaa irraan kafalan jechuun ajaa'iba. Garuu akiraadhatti rabbiin caadila waan ta'eef haqa dalagaa waan ta'eef rabbiin haqa gartee dalagu sun akiraadhatti dhiiga mucaa sanii hin balleessu ni kafala jechuudha irraa. Akkas baarakallahu fiikum. Baarakumullahu fiikum wa jazakumullahu khairan.
amma sabboleessi kenna tokko waan jedhu ilmi abbaa yoo qabeenya kiyya na jalaa balleessite jedhee hiisise abbaan kun ilma kiyyaa miti dhiyoo waakkate ammas gosti abbaa kanaa ilma kana yoo waakkatan warri kunniin shari'aa islaamaa keessatti akkamii wal waakkachuun kun dura gartee waliisisuun abbaa hiisisuun hin jiru qabeenyi ilmaa yoo badellee ilmi sun nima obsuudha qaba malee abbaa hiisisuu hin qabu qabeenyi suni qabeenyuma abbaati garuu abbaa horii ufii keessatti hosanaa bahe ta'e malee yoo dura ta'an islaamaa silaa jiraate yoo inni ka israafa godhu taate akka israafa hin goone qofa dhoorgan malee akka inni hin nyaanne irraan dhoorgan maaliif jennaan nama tokkotu rasulatti dhaqee himate jechuudha inna abi ijtaaha maali jedhe ijtaaha jechuun hundee buqqaasee balleessa horii kiyya nan bifne jeebar rasulatti himate kanuma akkasitti rasulatti inni himate anta umaaluka li abiika jeen atii fi horiin keetilleen ka abbaa keetiiti kanaafuu wanni itti dubbachuu dandeessu hin jiru uskutu isbiri jechuu dubbiin ofirraa callisi obsi jechuu akkasi rasulli callisiise horiin ilmaa horii abbaa waan ta'eef abbaan kanarratti roorrifamuu tumamuu hidhaa geeffamuu hin qabu jenne wal waakkachuun kun ammoo bifa kophaati wal waakkachuun ilma abbaa waakkachuu hin qabu abbaanis ilma waakkachuu hin qabu fuulduree rabbiitti itti gaafataman jechuu li'annahu gartee aanummaa murutti ummanni kun jira aanummaa bira dabranii kiyyaa miti yoo ka jedhan taate sunis gaafii biraatti namatti fide jechuudha ammas aanaa murutti kakachuun haraami jechuudha qati'atu rahmi irratti aanaa muru irratti kakachuun haraami warri sun walirraa kakachuu hin qabu jenna ammas obboleessi keenya tokko waan jedhu yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti haalli deemu haala gartee tiinuu aadaa amantiin illee faallessuu amma gartee kan kanaan wal fakkaata abbaan ilma kasasu ilma abbaa kasasu wannitti ganditti walimatan ganda gartee kufriiti waan kanaaf dhaamsiin gartee tiinuu akka girtee ummata keenyaa hetti biyya sanii dhaamtanii yeroo kana ammaa kana gartee tiinuu bakkitti walimatan kissii mana mo'onnaati waan kana dhaamsa jedha kayadaatti bide barakallahu fiikum dhaamsa kana akkuma dhaamsa barbaadetti garuu fuutee achi geessuus irraa barbaanna nuti illee jennaani waan kana warrummaan qilleensaa ka asirra jiru bichaan fudhatee hambifatuu hin qabu raamsaati dabarsaa warra keenya saniin gahaadha bikki tun bikka namni keenya itti halaakame jechuudha bikka namni keenya itti halaakame bikka mootummaan itti milkooyte maaliif jennaan manni kissiidha neera quufee jira warri abbaan halangaa ka jedhan gartee funyaaniin dubbata ofirraa quufee jira eenyu quubse ummata keenya quubse waan ajaa'ibaa namni akka ummata keenya ummata oromoodhaa wal kasasu hin jiru haati ilma kasasti ilmi haadha kasasa jaarsi jaartii ilmi abbaa waan akkana garagalee jechuudha ollammaa wal kasasuu xiqqaateeti maatimmaa walii gadhaabbate jechuudha tun musiibaa kubra wallaahi azaaba guddaadha kun mee yoo silaa ollaallee wal lolanii fakkaatti amma ollaa bira dabarte dubbiin dur ollaa wal lolanii amma san bira dabarteet managgale lolii jechuudha managgaleet obboleessaa obboleessi abbaa fi gartee manguddicha tokkon dhiyoo kana gaafa biyya deeme argee gaafa taraa duraa deeme takka argee manguddicha yeroo gartee inni humna qabu nam tokko ittiin dubbanne ilaale kookoo ajaa'ibaa kana ni kookisa gaafii kana barneetti deebina halloo Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Sheikh gaafin qaba. أيه قافت Sheikh naman irra guddaan na kannaniiti أيه nama san jala deemee na kasatan faskii birraa godhe ilmaan lamaa wajji qabu ammas nama san warra keenya na kaanan goone نكاو معمل أنا ما قد داخل ناسي كأني وركه warra keenya na kaanan goone biyyarraa deemeetiin biyya biraatti namni warra keenya jala na kaayisan na kaana godhe أوكي والرمان وركان كيتس كأني سنتوس نكاح أنا متشكل ناسي قد namni kun narra guddaadha eegaa naaf inni warra dhufne booda hedduu na rakkee jireenya namichaa hojiitiin jalaa deeme na kaasan faskii birraa godhe nakaan kiyya kaduraa san akkan ilaalama awwal nakaana godhuu irratti faskii birraa godhuu biyyaas namni nikaa namicha kana si godhe sun wakiilummaa kenneeraa fi warri kan kee akka namicha hinkannineef barakallahu fi obboleetteenya dura namtichi sun na rakkee jettee namni guddaan aslitti egaa nama rakku nama jabeeffata akkamitti si rakkee egaa nagaa tun liqifamtu
namni guddaan kun shururuu jedheen nama jajjabeeffata malee namni guddaan namarra ijoolleeffatu booksiidhaan xiffiidhaan salaata xirsisi keessa haasa jedhe namatuma akkasi si rakkuun nama malaatii san achuma sii dhiifna sin kijibsiisnu walumaa galatti gama deebisaa keetti deemna jechuudha deebisaan kee waan inni fakkaatu namni tokko eega gartee waliyyummaa hin fudhatin akkanuma jala si kaayanii qofaaf ofuma waliyyii si ta'e siidhuun danda'u nikaa siidhuun danda'u jechuudha kanaafuu nikaa walirraan qabdanii wanni ati faskii wootu tokko illee hin jiru ni keenyinuu hin jiru akkasitti beeki jechuudha ammoo tana boodagaa nama gartee biroo ogguu heerumtu gaa nikaa halaali warra kee gartee aanaa kee barbaadi akkasitti godhi بارك الله فيك سانتنا لرمته دامسا duuba gartee nama akkasitti sodaatamu ka ajaa'iba sodaatan kana magaalaa dhaabbata beekta abbo maal taatanii jirtan jennaan kissii deemnaa barje maali jennaan jaarsa yeroo inni laafe jaartiin ilmoo fudhatteetuma gartee ilmaan guuratteetuma itti kaati haadha baloo ofirraa dadhabe barga ilkaanii qabdu isinis bar irgoo qofaan kawlu malee waa takka ilkaan hin qabdu ta'umate jechuudha innis ka akkasiiti ka caccabe kan mee rabbi gartee subhaanallah mee wama ilmi namaa ta'u jiru waan ummanni keenya keessa jiru mee laal jaarsolee afaan qabrii jirtutu ta'u fiitiifuu gartee wanni takka ka isii hin hafin hulaa kissii dhaabbatti mee kun eenyu kuffisuuf deema wal kuffisanii akkam wal godhan waan ajaa'ibaati dhiyootana namni tokko waan odeeyse namatu telefoon osoo haasa'u jiru du'ee jedhe akkamitti jennaan osuma telefoon haasa'u jiru du'ee jedhe akkamitti du'e jennaan jaartitu itti dawwalee na hiiktu malee amma na hiiktu malee jetteeniya je'eetuma nu'uu gartee waliin horee waliin ture ka ilmoon kiyya ka duraa amata 40 ilmoon duraa ka ilmoon irraa maayyiidha amata 20 amma hiikka na gaafattaa je'eetuma jaarsee achuma cal jedhe jaa melaal isii hiikee waa dhaba jechuu osoo hin ta'in namni akkamitti namni waliin ture akkamitti ka ayyoo wal godhate ka haadha abbaa wal godhate galgala waan akkanaa yaadaan rifachiiste onne isaa dhooste achi du'e jechuudha ilmi namaa waan akkanaa dalagu jira rahmataan waliin jiraachuutu barbaachisa aduwwummaa fuudhanii hulaa gartee kufriidhaa wal geessanii achi wal ciratan tuunis mallaqa kafaltu inninis mallaqa kafala warri kun bilaashitti waa namaa hin fixu mallaquma namarraa guuratan jechuu kissii ta'e wal fuudhu jira ol ofuuf jirra kunis dhufee cufa maaliyyoo san cufa jedhee deema mallaqa guuratee talbaa gurguratee qamadii gurguratee musiibaa guddoo jechuudha duuba waan kanarraa hawaasni keenya dhaabbatuudha qaba wal gabbisuu dhiisee wal huqqisuu jira saba biraa aalama biraa gabbisuu jira mootummaa gartee gabbisuutti jira mootummaa akka malee tagaraa malee akka malee tagaraa gartee qofaa jiru ta'u fiifuu wal nyaachisuu feetu inni illee bilaashi nyaachisee akiraallee uf nyaatanii duniyaallee uf nyaatu jira ummanni keenya waan kanarra dhaabbatuu qaban rabbi sodaatuu qaban jenna باركم الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا رب السنرها غيرته dhaggeeffattoota fi hordoftoota Oromoo Musliim Miidiyaa sagantaan keenya kafataa kutaa arfaffaa guyyaa har'aa asirratti raawwata sagantaa ittaan hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh